Yooyyaa harka fuune kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya qaalii bakka jirtan marti nageenyi koo kabajaaf jaalaa isin haa qaqqabu. An obboleessa keessan, daalacha keessan, gurraacha keessan Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Har'a dhaamsuma gabaabduu qabadhee dhufe. Dhaamsi kiyyas guyyaa har'aa jechuun ishaa booda jechaadha. Har'a galgal ishaa booda dorgommii jabdu tokkotu na eeggatte jechaadha. Dorgommiin kun chaalenjii jajjabduu of keessaa qabdi. Oromiyaa irraa fi Kaayiroo irraa jechaadha. Asli Muhammad wajjin dorgommii karaa TikTok qabne jechaadha. Dorgommii kana keessatti challengeewwan baay'ee of keessaa qaba jechaadha. Kanaafuu osoo isin jirtanuu osoo Guchii faamilii jiru dorgommii kana akka dhimmoomne nan beeka. Kanaafuu itti qophaa hin dagatina. Akka biyyaatti sa'aatii 3 jechaadha. Ishaa booda jechaadha. Ishaa booda qophaa na eegaa hin dhufna. Sana booda hin injifanna. Warra Kaayiroo kana daaraa akka goonu abdii guddaan qaba. Itti naa qophaa hundumti keessan warra hin dhageenye naaf dhageessisa. An Abdii Geetaachoo Abbabeeti injifannoon kan ijoollee Oromiyaa fi kan Guchii faamiliiti. Thank you.